birmaddu elaga gaafa Yesuus Kiristoositti inamanne jennu isa amma keessatti garuu xiqqoo isheen isinitti maisumarraa rakkinan qabu. Gaafa Yesuus Kiristoositti amannu maal taaneenna? Birmaduu baay'ee. Amma Yesuusitti amanne birmaduu baaneerra bitire? Jireenya bara bara. Eshi Ijoollee Waaqayyoo. Yeegzaabeer ijoollee Waaqayyoo ta'eera. Eshi tokko deebistan jedhe ijoollee Waaqayyoo akka taane, okay? Warra nama dhaala Waaqayyoo hirmaatu qooda qabu. Qooda Waaqayyoo Daqa Mazaamurti. Ilaaga jallaati illee naa barreessaa jiru. Eebbifamaa. Eshi Hafuura ilmummaatti guddifamu. Okay. Lammaffaa dhalannee uumama aaraa taanee maaliif isin keessaa badee kaleessa isinitti baanoolleen? Eshi isa kanatti dabalee haala isinitti bee kaleessa maalan isiniin jedhe nuyi dubbii sagalee Waaqayyoo isa bannetti dhalannee dhammummaan keenya isa bannetti kanyiin bannetti dhalattan jedhe Phexros nutti himne ከማይጠፋ ዘር ያው በእግዚአብሔር ቃል እንደተወለድን ቦርማለ ቻርጂ ሸቀሎ ስለልትኒ ኢሸው ጀደደ ዱፌን ጋፋ ደፍኖ ሲሬም ገሰትን ወርገት ኑራሲ ፈገስ እንደና መለ እሺ ድብ ፈነት ወብለ በቃ ሳራ ሰገሌሳ የው መከነ ያደተንጋ ኢጆ ሳያደነ ጀቹን ና ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶሲኒ namooti hundumtuu akka inni fayyinaaf dhufe nu illee bara arraa kana keessatti akka nuyi beeksifnuu fi Waaqayyo hafuura isa kan isaati nu keessatti dhangalaasee warri fayyina argatan warri fayyina wajjin wal argan warri fayyina keessatti argaman keessattis in argamu isaan keessattis in argama isa keessas in jiraatu innis isaan keessa in jiraata isaan kun immoo warra maal godhanidha jenne ofii makeenyaan immoo warra ificha isa dhugaa ugicha moo dubbatan isa birmadduu nu baase kan ammoo warra lallaban warra beeksisan bartoota kan jedhamani eenyudha dheeris sinitti meekalees bartooti warra 12 sana qofan immoo bartooti warra kamidhan jedhe በትምህርቱ ጸረ ክርስቶስ ወሬስ አማኒ ገባን እንደሆነ አፍራ ሁሉት ወራ ታላቅ እሺ እንደብፈን سينا يولالي yoo ta'e garuu sagaleen baay'ee gurra nu dhukkubsaa jiru. Labra. Iddoo ta'e sagaleen jira. Sagaleen baay'ee gurratti ulfaatu jira iddoo ta'e yoo gurra akka ta'e. Bayani chufeelala. Meewwan keessan yoo meetii godhaa weerraan kanas. Amma gudiidha bakka hawwiiduu gaabbana teetaa jechuudha. Itti fufna dubbii sagalee Waaqayyoo keenya. Isa hangafa nagaa ta'ee dhugaa kaleessa Waaqayyoo baay'ee nu gargaaree baay'ee barachaa turre. Har'as immoo nu gargaara. Sagalee isaa caalaa sadeen gaddaa caalaa immoo gooftaan ogummaa isa addaatiin nu gidduutti mul'ata. In caaltaa qaban irraa yoo isa walii keenya gidduutti jennu mitaga. Maalata baluu caaltaa seedhan dubartooti mataa irra godhatan. Sakala miti laani. Si intala kaname Waaqayyo ishee eebbisu. Yihuudoonni immoo deebisanii ati nama Samaariyaati. Hafuurri amaanessi keessa jira. Siin jechuun keenya qajeelaa ture miti. Ati nama Samaariyaa hafuura amaatu immoo si keessa jira jechuun keenya qajeela ture miti jedha. Yommus Yesuusii ana keessa hafuurri hamaan
injiru. Ani abbaa kootiifan ulfina kennu. Isin garuu ulfina na dhowwattu. Ani ulfina mataa kootii hin barbaadu. Kan isa barbaadu waa'ee isaatiifis kan faradu tokko jira. Dubbiin guddatte. Yihuudoonni immoo deebisanii, ati nama Samaariyaati. Hafuurri amaanis si keessa jira. Siin jechuun keenya qajeelaa ture miti jedhaniitu Yesuusin gaafatan. Yesuus nama eessaati innee baranne? Nama Naazreeti. Okay. Garuu asirratti jechuudha gaaffiin alatti gaaffii ta'ee jira. Maaliif nama Samaariyaati jedhan. Yohaannis 7 keessatti Galiilaadhaa dhufa raajiin Galiilaadhaa ba'a jedhaniitu kan isaan waliin mormaa turan 41 irratti jechuudha. Boqonnaa 7:41 irratti. Kiristoos Galiilaadhaa dhufaa jedhanii yeroo itti wal gaafataa turan yeroo itti wal morman sana jechuudha. Yeroo yaadaan gargar ba'an. Asirratti immoo garuu ati nama Samaariyaati jedhu. Yohaannisuma 6 keessatti Naazreet Yesuus namicha Naazreetii jechaanii turan. Maqaa mandara Galiilaatu Naazreetii fi Samaariyaa ta'e maqaa sadii qabamu biyyichi adda addaa waan sana. Nagaa Yesuus. Naazreet maal keessatti argamti jedha dhugaa dubbachuudhaaf? Galiilaa. Mandara Galiilaa keessattidha. Waan ilaallatu qaba garuu sababii kanaaf maqaa dhabu. Waa malee jarri maqaan dhuftu. Waan walitti dhufeenya qabu tokko yeroo waa gochuu fedhanii yookiin immoo yeroo macaafni qulqulluun asirraa waan tokko nutti dubbachuu fedhu walii dhachiisa. Yeroo walitti waa hidhatu immoo akka inni waa nutti immoo hin dagatina. Waan of keessa gara keenyatti dabarsu tokko qaba. Itti ilaallee madeemna garuu ni ilaalla. Nuwasatti kolfaan jedhu dhugaa rabbi. Jechuma isheen nu kolfisiise malee geesti. Miti geesti. Waadaa biyyichi tokko moo garaagara? Inni isin kolfe kafaalan godhane. Si gaafataa irraa nutti biqaa. Samaariyaa, Naazreet, Yihuudaa. Yihudaan ikkoo Beetleemuma keessadha miti. Garri koo mandarumatti Yesuus irra dubbii barbaadanitti harkisu. Iddoo tokkotti hin dhalatee iddoo tokkotti hin guddate Yesuus jennee intini ta'a turre garuu jarri garuma mandaruma dubbii ittiin irra barbaadanitti harkisu Yesuus. Akka isaan biyya isaa jijjiiran kan godhe Yesuusii wallaaluu isaaniiti itti fufee Yesuusuma haasa'an. Adda isaa sadhugaatu beekanii samiitii dhuftee jedhanii gaggabanii gadi ta'anii akkam isaasa jalaa soobee kolfuman kan ta'u. Ganaa tarii biyya kana caaluyyuu kennuufii danda'u. Gooftaan Yesuus Kiristoos garuu jalqabuma gaafa dubbate argeeti. Ani kan gubbaati jedhe. Nama waaqarraa dhufedha jedhe. Ofiima isaatiin dubbate isa kana nama dubbateef miti waan nama ajaa'ibu keessa. Ofiima isaatiin. Ani waaqarraan dhufedhe. Kanaan dura gaafataniiru hin yaadattu? Gaafataniiru. Samaariyaa kana immoo Samaariyaatti dubbiin wayii ta'eera. Yaadattu dubbii guddaatu yoo ta'e achitti. Samaariyaa kana keessatti gooftaa Yesuus Kiristoos hundaa'uun bartoota fudhatee dhaqee miti. Karicharra darbuudhaaf waan dirqameefidha achi keessa darbuudhaaf. Waan dirqameefi achi
keessa gaafa Samaariyaa sana keessa gaafa dhaqu eenyu fedhe akka inni dhageessinu beektu. Iddoo sanatti wanti dubbate asiin gochisiisa. Dhugaa Waaqasa jiraata. Achitti waa'ee waan baay'ee tokko nuuf hileera. Garuu sinitti hime. Waa'ee wal caalmaa kan afaan dubbata. Ati abbaa keenya Yaaqoobin isa bishaanicha irraa dhugee horii isaa adde sobaasee immoo caaltaan ibinaaf nedhan yeroo isaan dubbatanii. Kana duwwaa yommuu miti. Samaariyaa keessatti wanti ta'e wanta dinqii faca'isidha. Dubartittiin fayyite suni Yesuus Kiristoosiin argatteeti. Yesuus Kiristoosiin isa argatte sana modhattee maal goote? In argisiifte. Gaafa argisiiftu keessatti bartoota isaa fudhateetu hin dhaqini isaaniin ibsota itti ergeetu Yesuusiif dubartiin kun wal arganii haasa'an. Isa Yesuus Kiristoosiif dubartiin kun haasa'ani isheen immoo galagaltee dhattee namoota baay'ee kottaa isa guddii godha diimee maal godhaa? Ilaalaa jettee dhattee fiddee dhufte. Isaan immoo gaafa dhufanii maal jedhan? Waan ta'e tokko jedhan wanti isaan namatti tolan. Inya aytanal jedhan amma agarreera. Arginee itti amanna malee waan ati nutti dubbattee jedhan. Okay. Amma gaa Yesuus Kiristoosiin Samaariyaa keessattis, Yihudaa keessattis, Naazireet keessattis, Naazireet immoo egaa Yihudaan Naazireet Yihudaa magaalaa Yihudaa keessatti argamti jire moo Yihudaatu Naazireet keessatti argama? Naazireet Yihudaa keessatti argama. Ese. Beeteloo? Okay. Kanaaf iyyuu waa'een biyyattii gaaffii isinitti hin ta'initi. Waa'een Yesuus Kiristoos gaaffii isinitti ta'u. Gooftaan Yesuus sijammar waaqarra gadi bu'ee isaan wallaale malee akkuma waadaan jechaa ture garuu maaliif maqaa biyyaatti mo'uun kaasu kan jedhu kanan gaafadhee fi biyyoota kanatu maqaa isaa tokko ta'e immoo maqaa isaatti garaagara ta'e biyyichi tokko ta'e kan jedhaman. Himatamnu waaqa. Okay. Wangeela Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 20 irratti maal ittiin jedhan beektu gooftaa Yesuusiin? Maqaa gosaati malee maqaa lafaa miti jedha. Mucaan barreesse koomenticha dubbataa. Akkas jedha waa'ee sagaleedhaaf ilaalaa ishee. Hafuura hamaatu si keessa jira isaan ittiin jedhanii 7 irratti waan isaan ittiin jedhanii darbanii ilaallatanii. Jarri kana irratti seexanatu si keessa jira. Eenyutu si ajjeesuu barbaada? Jedhan. Seexanatu si keessa jira. Eenyutu si ajjeesuu barbaada? Jedhan. Wangeela Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 20 irra. Eenyutu si ajjeesuu barbaada jedha. Warri isa ajjeesuu barbaadan kun immoo maal sababii godheef inneeti? Waan inni nama Bataan waa fayyiseef. Nama waa fayyiseef. isaanii waan cabsee fi cubbuu namaa waan dhiiseef. Seera sanbataa maal godhe jechuudha? Cabse. Okay.